Gaaf tokko namoonni lama anaa fi ati eenyuutu obsa irra qaba jaanii wal gaafatan. Lameenuu anaaf sirra qaba jaanii wal falminaan mee eenyu akka obsa irra qabu laallaatii nu lameenuu quba tokko ilkaan gama duubaa keessa wal keenyee haa wal ciniinnu. Sanbooda ciniinsuu walitti jabeessinee ka'aa na dhukkubee irraa gallakkisi jee ni injifatama. Kanaafuu obsa keenya mee akkasitti haa laalluu waliin jaan. Kana jarri lameenuu akkuma jaan quba isaanii afaan keessa wal kaayanii ciniinsuu walitti jabeessan. Osoo akkasii walitti jabeessanii dhiigni qarqara afaan isaaniitiin lafatti xab je'ee yaa'uu jalqabe. Akkasuma wajjin jarri hedduu onnatee waan jiruuf akka hin injifatamneef ammallee ciniinsuu walitti jabeessanii quba lafee cabsuu dhiyaatan. Yeroo kana tokko booyee obboleessa kiyya naaf ga'e narraa kaasi jedhe. Yeroo kana inni kaan irraa kaasee hiriyaa isaa kaaniin akkana jedhe. Silaa ati xiqquma hammuma liphuu ijaa takka hamma sekondii tokko qofa natti tursiistee anaatu silaa obboleessa narraa kaasisiin jedhaa ture. Garuu sakanduma takkichiisan waan na dursitee obsuu dadhabdeef injifatamtee jedhe. Obboleeyyan meeqa keenyaatu kaayyoo keenya hedduu itti dadhabnee laffaanee dhukkubbii meeqaa fi dadhabbii meeqa itti dabarsinee garuu yeroo waa xiqqoo qofti nuuf obsuu dadhabnee booda deebina. Kanaaf hojii itti jirtan kaayyoo keessan hedduu itti dadhabdanii waan jirtaniif fuuldura deemuu hin dagatinaa. Abdii Muurinaa Dr. Jabanaa Dr. Ilyaas Abdallaa hordofuu hin dagatinaa.